bara dubartiin abbaa manaa isii gabbaatee miidiyaa irratti dubbattu jaalallee isillee akkasuma gabbaatee miidiyaa irratti dubbattu akkasuma ammallee eenyuun hiriyaa isii yookiin bakka wantootuma ta'e tokko bara miidiyaa irratti dubbata. Bara dubartiin abbaa manaa isii dhiifama gaafatee lakkan isin barbaadu jettee dheessitu dubartiin utoo ilmoo qabdu tajaajilee qabdu jaalallee baroota akkanaa kana keessa jirra jechuudha. Ganamseen ona yeshitaa shirraachoo katmoo bajannet yaantu gorabeet intoon baadee sakiti bawanjal bengadaa gedee daltawoot nabii kan gedee akabaa wisee sabadee ganamseen ona yeshitaa shirraachoo katmoo bajannet yaantu gorabeet intoon baadee sakiti bawanjal bengadaa gedee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam naga kisan faya kisan isin jecha har'a viidiyoo nuti waliin qabatee dhufne akkuma beekamu iddoo gara viidiyootiin darbin dura yuutuubii keenyas laayik gochuun sabskiraayib gochuun sheer gochuun akkasuma yaada keessan koomentii barreessuudhaan akka nu jajjabeessitan abdii isinirraa qabna. Dhimma yeroo ammaa addunyaa kanarratti lafa kanarratti deemaa jiru keessa bara dubartiin abbaa manaa isii gabbaatee hicciitii isaa himtuu fi akkasuma ammallee mootuyyuu dubartoonni jaalallee isiitiin abbaa manaa isiitiin yeroo wal lolan ollaa abdachuun hiriyaa abdachuun himmootuyyuu maatii ofiitirra hiriyaa abdachuun bara akkasii keessa jira. Kun maaliif ta'e? Kun shamarran irraa hin barbaachisaa? Waa'ee kanarratti hedduu ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha jechuudha. Maaltu ulfaataa? Maaliif ulfaataa? Dhimmi jedhamu mootuyyuu yoo kaga qabdanii ilaalta taate eessaa ka'umsi kunniin gaafa kanammoo yookiin abbaa manaa keessa yookiin jaalallee keessa yookiin hiriyaan kee tokko gaafa akkanumatti hiriyaa qabaattee jaalallee jechuudha. Gaafa si wallollee gaafa kana humna itti horatta walloltanii yoo araa dhiifama si gaafate jedhe humna isatti horachuun akkami inni akka deemee yookiin immoo dubartii biraa jaalatu. Fakkeenyaaf warra dubartii yookiin abbaa manaa keessanii wallolanii yeroo jedhanitti abbaa manaa keessan san daftanii dhiifama yookiin immoo turkisee lama yoo isinii godhe kisee sadaffaa yoo isinii godhe yoo diddan abbaa manaa keessan sun illikii keessa seenee akka dubartii biraa fuudhuuf ufitti abdii horata. Kalaas isin na tuffattee jirti isin dhimma kiyya odoo qabaatte yeroo takka yeroo lama yeroo sadii dhiifama gaafachuun isaa mirga dirqamas jechuudha. Saniin ala immoo nama kanatti akka abdii horatu beeka. Namni kun illikii keessa seenee ana maanna seeti dheeraa nan seetu kan jedhu tillik jedhee dubartii biraa fuudhuu danda'a. Gaaf kana harka kee kana caccabsiteen ilkaan kee kana nyaatteen maal jettee waa tokko waan ati fuutu takka hin jiru. Fakkeenyaaf gaafa muka tokko adda cabsitu gaafa muka shan bakka tokko cabsitu garaagarummaa qabaa beeka. Gaafa muka tokko caccabsitu siif caba. Gaafa muka lamallee siif caba. Gaafa muka sadiillee siif caba. Gaafa muka afurii gaafa muka shanii abadan akkasiif hin cabne beeke. Kuni maaliif siin jedhe si gala? Isa yeroo hedduu irra deddeebi'ee kadhatee gaafa inni bultii ijaara bultii biraa keessa seenee ijaarate abbatti ati deebisuu hin dandeettu. Maaliif gochate goote sun itti dhagahama. Ufii keetii deemii fuudhi jechuun mallattoo deemii fuudhii jechuun itti agarsiisama jechuudha. Kuni maaliif nurratti ta'a? Kuni maaliif godhuu qabna? Maal kabaja har'a qabdu kana yoo dhiifama goote? Ka jaalallee qabdus maaliif jaalallee keetiif battalatti dhiifaman goone? Ajaa'iba! Ani wallaahi laziin dubartoonni tokko akkatti isaanitti yaadan na dhiba. Akkatti isaanitti fakkaran illee na dhiba bakka. Maaliif akkamti namni tokko yeroo dhiifama dhiira si jaalatu dhiifama si gaafatu dhiira si jaalan dantaa takka si hin qabdu. Dhugumatti dantaa kee hin qabdu. Maaliif nagaa siin jechuun ni ulfaata. Naguma si gaafachuun isiitu dhiirri ni ulfaata jechuudha. Siin galee garuu dhiirota yeroo deddeebi'ee gaafii jaalalaa deddeebi'ee dhiifama si gaafatu balleessaa si san hubateetiin dhiifama gaafata jechuudha. Amma fatiyaa fudhattan bahaariin dhimma biraa keessa seenuuf deema. Tarii
namoota birallee yeroo laaltanitti amma bakka hin jiraamete dubartoonni tokko tokko yeroo nama biraa dabalamanii jiraatan abbaa manaa isaanii sanillee icciitii isaa baasuuf namni sun maal akka ture akkas wantoota akkasiisantu mallattoo akkasiisantu agarsiisama dubartoota keenya irratti. Miti mallattoon agarsiisuun agarsiisamuu qabu. Mallattoon agarsiisamuu qabu mallattoo adda ta'e. Jaalannaa abbaa manaa siisan qabdu otoo icciitii isaa alatti baasuuf hin fiigin abbaa manaa kee kana badaa ta'e dho'isuuf abbaa manaa kee kana badaa hoo ta'e badii isaa san keessatti dho'isitee gorfattee akkasuma roon dheeradee dubartoota badduu hamtuu daangaa darbite ta'e badii isii san dho'isanii fi jechuudha gorfatan jechuu mana keessatti. Malee miidiyaa irratti gabbaaftee inni abbaan manaa kee akkasii abbaan manaa kee akkanaa. Inumaa dubartoonni tokko tokko amma fidde waan fokkataa kan bakka an jiraamete akkanumatti miidiyaa kana irratti kuni maal dubartoota irraa ta'uu qaba. Amshi dubartiin abbaa manaa isii ol kaa'atiyan qulfiidha jechuudha. Dhiirrillee haati manaa isaa sun qulfii akkamitti qulfii ta'e icciitii isaanii san abbaa manaa isaanii san gabaanii miidiyaa irratti lallabuu oduu hin taanetti yoo wal lolanillee yoo waliin tolanillee hin jiraamte akkanumaan dholfkatudha. Malee gaduma baatee ililchitee har'a akkatti jaarsa kiyyaa wallolee har'a jaalallee kiyyaa wallolee bakka na araarsaa bakka abadan ani inshaallah rabbi waan akkasiin irratti hin fidinillee godhullee kuni murtii godhe. Kan ammootu nuti walirraa waa barachuu deemne jechuudha. Walirraa waa hubachuu deemte xiqqishu taatu guddaa maal yoo jettani qabannaa mana keessaa ilmi namaa akka waliin lolleen jiru dhugumatti jechuudha. Namni immoo wal lola jechuudha. Waa'ee ijoollee Yaman irratti baay'ee tokko bakka nama sodaachisa haalli isaaniitti jiran. Amma fakkeenyaaf fudhannu namni tokko yeroo wal jaalatee dubartiin takka dhiira tokko yoo jaalattee yoo jaalallee qabaatee tadii gabdeemtullee hin jirti. Dhimma kana keessa waa'ee sabboontuu fi angollee waan jiruuf namni akkamitti nama diigaa hojjettanii dubartiin keessattuu badduudha. Dhugumatti nuti jechuudha mataan kenna dubartiin. Badduu maaliif jennee dhiira tokko yeroo jaalattee akka inni dubartii saniin gargar ba'uuf mallattoo yoo amma akka tasaa karaa walitti deemanii dhufan isiin sun yookiin jaalallee mucaa sanisa yoo agarte nama dhiiraa kanatti dhiyaatte jechuudha. Maaliif ree akka inni kun isii kana jaallatu fakkeessu isinii galee garasitti dhiyaatte. Yeroo kanatti namni mucaa san jaalate sun yaada isaa san eessa fida idaan tana tana jaallate kan jedhu yaada kana keessa seene jechuudha. Yeroo yaada kana keessa seentutti bakka isiin isaan lama wal lolutti gara isiin akkas goote sun immoo gammachuutti seente jechuudha. Maaliif nama san addaan baasutti gammatti jechuudha. Addaan baasutti gammatti. Amma wallahi baay'ee ulfaata namni jireenya isaa keessatti ani wallahi waan muraasa taate malee nama hin ijaaru. Diigamatu ulfaata. Mee haa fudhannu yeroo ammaa kanatti jechuudha. Wallahi waan garaa nama nyaatutu jira jechuudha. Waan garaa nama nyaatu uummatuma adii kanarratti waanuma qabatamaan ijuma kiyyaan argee jechuudha. Hiriyaa turan. Dubartoonni lama hiriyaa turan. Sirri wal jaalatan. Sirriitti otoo wal jaalatanu dubartoonni kun lamaan sirri wal jaalatanii beekaa. Otoo wal jaalatanii gaaf kaanii abbaan manaa namichi tanaa dubartii lamaanii tokko keessaa inni isaa tana sirriitti hinaafaa. Isiinillee akkasuma dubartii jabduu fi cimtuu dhugaati. Bakka yeroo hundumaa maatii walirraa horatan nama waatii walirraa horate yeroo hundumaa galgalas ganamas bakka arrabaan isii miidhuu jechaan taa'anii isii waraanuu gara dhawuutti fiiguu akkasitti jira. Gaaf kaanii dubartiin tun jabduu dhugaati dhugumatti dadhabde jechuudha. Maaliif ijoollee gurguddatti irraa qabde ni dadhabde. Fuuldura ni dadhabde nama kanaan akka gootiree gargar baay'attee murteeffatte. Murteen isii nama kanaan gargar ba'uuf. Gaafa murteeffattu kanatti nama kana adabuu isii jechuudha. Isii yeroo sanni miira keessa galtee jirti jechuudha. Silaa sadarkaatti kabajamtu malee sadarkaatti tumamtee sadarkaatti arrabsamtu. Maaliif namarraa horee fi bakka kanumatti hin jiraamete gaaf kaanii arrabaate. Otoo inni hin beekinitti meeshaa isii mana yaaftee ijoollee sittattee iddoo biraa bukkatte.
hanga ji'a takka deemtee ofirraa mufte. Gubattee akirarra jechuudha. Garuu nama kana immoo ni jaallatti beeka. Jidduu kanatti otoo nama kana jaallatu gubattee akkas goote hiriyyaan isii tuni jecha hamaa akka isiin nama sanitti hin deebine dubartii kana gorsiti. Ni gorsiti yeroo hundumaa. Ilaa daangaa dabarfattee nama sunii fi abbaan dhirsi isillee walitti dhiyeenya qaba. Dhirsi isii kun immoo isiin akkamne hiriyyaa kana gargar kunis hiriyyaadha sunis olii hiriyyaadha. Akka gargar hin baane jibbaa qaba. Maaliif ka gargar baan jedhee yeroo hundumaa keessa isaatti nama jedhu. Garuu niitiin nama kanaa kun immoo jarri kun addaan buutu sirriitti gammaddi. Sirriitti. Otoo akkas gootu yeroo odumaa akkas godhanuu dhoyfatanii ijoolleen kuniif akka qireen jenne kan jedhamu. Ijoollee kana iddoo adda addaa yeroo deeman bakka tokko. Tuni dubartiin tuni sababa jibbaa namicha kanaa jechuun isin galeedha yaada. Namicha kana sirriitti jibbiti. Dhiirri amma namicha namitti gadhiisee kana sirriitti jibbiti. Akka isin gadhiiftus fedhii qabdi. Yeroo hundumaa haasa'uma keessatti illee haasaa gaarii namitti kanaaf itti deebi'in jettu. Irraa ba'ii malee gaaf kana keessatti jarri kun ergonikaa wal gadhiisan boodallee wal argaa turan sababa ijoollee. Maaliif ijoolleen tuni ni miidhamte abbaa yoon argine. Ijoolleen tuni haadha dhiisanii gisee tokko abbaa bira dhaqanii bira oolanii galgala biraa gara haadhatti deebi'an. Isiin tunillee utuma jaalatu namicha kana adabuuf irraa turte. Ji'a lama qofa irraa turte. Namittiin hiriyaa isii tuni immoo maal gootire? Namitti tana gorsi turte. Namittiin tun yeroo adda teettee yeroo bakka waa hunda yaaddu keessatti hammam abbaa manaa isii jaalatu saniin gargar bu'u hedduu itti dhagahu. Namichi gaafa dura isii wajjin jiraatu haga kana gabu haga kanatti deebi'ee ji'a lama keessatti qallatee daangaa darbee jechuudha. Gaaf kaanii yeroo wal argan hundumaa dubartiin kun dubartii kan namichi abbaa dheersa namitti kana hin dubbiftu. Isiin garuu akkuma gaafa irra buusan sanitti wajjumaan nyaatanii wajjumaan dhuganii. Maaliifree ijoollee kanaaf jechuudha. Nama ilmoo irraa qabu gaafa yeroo yaaddee geessuutti innis gaafa yaadutti murtee fudhatan jechuudha. Maaliif namni namaan ta'u hiriyyaan namaan taatu dhiiras ta'e dubartis ta'e murteen isaa fudhatan walitti deebi'uu fudhatan. Gaafa walitti deebi'uu fudhatanii dubbiin ka'ee ammallee namni hiriyyamaan mari'ataa miti hiriirraan beekamu. Gaafa kanas jechi gaariin isiidhaa hiriyaa isii tanarraan bahu. Namittiin tun namichuma kana jibbiti. Badhetti yeroo argitu sin dubbiftuu, yeroo iddoo manaa dhaqan sin dubbiftuu. Maaliifree isiin akka jarri gargar baatu. Garuu hiriyyaan akka nama taanetti godha. Dhimma kanarratti amma namni si bira jira. Si cinaa dhaabbanna. Kan jedhu soba. Abadan ofii keetii yoo dhaabbattee ofii keetii of dandeette malee namni tokko akka si bira dhaabbanni beeki. Dhalaan keessatti hojjetu. Kophaa kee dhaabbachuun ni ulfaata. Kophaa kee bakka tokko ni ulfaata. Kophaa kee gabbaatee ol deebi'uun mana keessattuu dubartii irratti ni ulfaata. Murteeffatanii murteen isaa murteeffatan ji'a lama qofa addaan turanii walitti deebi'an. Kuni maalirra namni dubartiin takka dhiira tokko gaafa jaalatu irratti kophaa jiraachuu hin dandeettu. Gaafa jecha namaa waan namni jedhe fudhattu keessatti immoo jireenyi isii sun diigameetiin ifaan bareedan sun immoo eessatti dhufa? Dukkanatti deebi'a jechuudha. Ni dukkanaa. Waa tokko waan argatu. Kuni eenyurraa ga'a? Tokkoffaa sababa hiriyyaatirraa ga'a. Lammaffaa haala amala keetirraa ga'a. Baqqanyi akkanumatti jiraa miti dubartiin takka immoo yoo dhiirri xiqqaanyiste of hin dandeettu bakka of jibbiti. Kanaaf jechuudha. Ani si bira jiraa ana abshir bitaa mirga keetiin jira. Hanga ati nama sanii gargar ba'a. Ka jaalallee ta'ee abbaa manaa ta'ee injiramte akkanumatti namuu bultee jennee jaalate ta'ee hanga nama saniin gargar baatu si bira jira, si cinaa jira. Garuu gaafa nama saniin gargar baatee fagaattee jette abadan inni si xilaata keetiyyuu gaafa jechuudha. Siin xilaata ta'a. Maaliif kophaa keetitti hafta jechuudha. Waan namni jedhu dhageen. Waan mataa keetii dhaga'e waan abbaa manaa kee ergisitti balleessaa seessan beekee dhiifamsi gaafate irraa fuudha. Hiriyyaan keessatti balleessaa isaa san beekee gaafa dhiifamsi gaafate balleessaa san beeketiin waan si gaafate dhiifama godhe. Atis yeroo namatti
battalatti nama dhiifama godhe. Battalatti nama dhiisuuf yaali irra namaa dabarfachuu. Bullaa ani nagarama na dhibaa dhugumatti sirrimatti na dhiba jechuudha. Uma tokko caafii qabatanii ani si bira jiraalatti an akkas jiraalatti an akkana jira. Maasii godhu si bira jira inni hiriyaa kee akka gaarii si jaaladhaa akka gaarii maasii ta'u si bira jirurra isa abbaa manaa kee yara isa si caala. Maaliif wallahi waan fedhillee ta'u isa si yaada malee kabiraa sitti yaadu. Dhiironni tokko mootuyyuu gaafa dubartii takka qaadhimatanii gaafa jaalatanii mootuyyuu namoonni qanyisan jiru. Qanyisuudhanii ati eenyutti bilbiltaa ati eenyutti haasoftaa ati bilbilkee biisidha jedhee dhiirri qanyisu jira. Dubartiinis akkasumatti isa qanyiftu jirti. Bilaalee kin gowwoomne abbaa fe'etti haasa'u isilleen abbaa fe'etti haasoftu. Way nama guutuu addunyaa kanarratti heerumti way dubartiin 10 fuudhaa gatti qaatu 3 yookiin 4 fuudha. Jireenya maatoo lafarraa isa fuudhaa jira. Fakkeenyaaf namni dubartii 2 fuudhu tokkoyyuu nama jabaatu nama of danda'ee nama bultii lamatti amanee baasii guyyaa namaan baasaa galii akkamii akka baasu nama hubatutu dubartii 2 fuudha malee. Fakkeenyaaf asii takka 100 baasa isin 100 baasuun dirqama isaati. Tana qaqqabiyoo tana ol qabe mootu kun mootu maasiyaa isaati zambiin keessi yaani maasiyaan keessaatti 100 jechuun waliin qixxeessine dubartii yoo asii 200 baasee asii 100 baase kuni dhiirri tokko gaafa dubartii 2 fuutu baasii jijjiirraa fi waa hundumarrattuu xiyyeeffattee fuuti malee akkamitti jettee karoora tokko malee dubartii 2 fuudhu. Ilma akkasuma ilma argama bitaa Ameerikaa ilma argama. Namoonni dubartii 2 fuuneta gaafa isin tokko argama ishee birallee tokkotu argama. Akkasitti yaaduun dirqama keessa. Mush dubartii 2 fuunee yookiin isin mallaqa qabdi yookiin isin mana qabdi yookiin isin lafa qabdi jedhee dhiironni fuudhu sammuu isaanii yaadanii jiru jechuudha. Malleen isin hin dhuma. Manni sun yoo waa keessa hin jiraatin hin bareedu. Manni sun yoo yaani akkanumatti sirriidha. Manni sunillee bara akkasuma gibbira qabaa, waa hedduu qabaa, ifaa qabaa, maal qabaa. Yaada akkasitti jechuudha. Warroonni dubartiin mana qabdee, dubartiin lafa qabdeettanii warri dubartii 2 fuutan warri biyya keessas, warri biyya alaas, warri biyya alaa galii irraa argachuuf. Warri biyya keessaa mootu isin mallaqa qabdi, isin mana qabdi jedhee warri yaadu sun hundi bumaa dhibbatti isin irraan fuudhu tokko yoo ulaagaalee isii guuttaniif tokkoffaa haqa isii guutuu lamaffaa akkasumattis jireenya mana isii keessattis sadaffaa dubartiin tun akkuma uf qabdu fakkeenya uffata qabdi, dibata qabdi, nyaata qabdi, dhugaatii qabdi, waa hedduu isii eeggata. Sanarratti deebi'ee ilmatu isii eegga. Ilma argatti. Ilmi isii sunis isii caalaa baasii barbaachisa. Namoonni dhiironni biyya alaa biyya keessa teessanii dubartii biyya arabaan fuuldura jettanillee yoo mana qabaattis mana san keessatti baasii bareedaa qabaachuu qabdi. Ilma isiitiif baasii bareedaa barbaachisa. Mushsim jettanii akkanumatti ol kaatanii dubartii fuudhuu odoo hin taane dursaatti yaadamee fuudhuun dirqamachuu dubartii takka. Dubartii san gaafa fuutu yoo manas qabaate yoo lafas qabaate waa lafallee yookiin gurgura jedhee yaada. Waa manaa yookiin maqaanatti jijjiirti jedhee yaada akkasitti yaadu simbee hin jiru. Hin jiru kun immoo amalii yaada. Kun akkasitti ta'uun qabu. Kaati yaaddu yoo dubartii 2 fuute haqa isee lachinoo eeguufi. Mana qabaattee lafa qabaattee jinni qabaattee kun homa takka waan isii godhuun jiru. Ufii isiitii danda'u dirqama ufii keetii danda'uun dirqama keeti. Kanaaf viidiyoo kiyyarraa isinirratti dhiyeessee jira. Hamma viidiyoo biratti walitti deebinutti viidiyoo keenya laayik gochuun, sheer gochuun, sabskiraayib gochuu fi akkasumas jajjabeessitanii hamma yoonatti na eeguu keessan immoo viidiyoo takka galatoomaa baay'ee isin galateeffadha. Hordoftootaaf kabajamtoota maatii Munaa 24 laayik fi sabskiraayib gochuun hin dagatinaa. Ani Munaa 24 dhugaatii qabaattan yoo viidiyoo akkatti hojjedhu jettan heeyyamamtuudha isin jechuu barbaada. Kanaaf koomentii barreessuu fi laayik gochuu bileessa hin dagatin. Darbamuu viidiyoo waraabee dheeressa isaati dhiifama.